Taa'am jalqaba. Qophii irra keessatti namaatii isa cufijjeessanii lubbuu fi qofaan baay'ee waan mudaas nutti hima. Rukutameera qabattoo akka waamina rukuteeti gar tokkoon nabee ofii koo lubbuun nafaa jireenya lubbuun nafaa warra dhumeetti dhume malee nafa. Haaromsi masarraa mootii Abbaa Jiffaar maaliif hin xumuramini deebii biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa. Nuti otoo danda'amee borganama dhumee feena karoora san maaltu mudatee maaltu mudachuu danda'a kan jedhu foorsii waan godhamee jiru koronaa fakkeenyaaf. Seer haaraa baay'een yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo uffata kamii fi rifeensa kamii dhowwaa sagantaa keessatti sanitti hima. Oduu gaggabaaboo addunyaallee saniif dhiyeessaa an asli galgalooti nu waliin tura. Ajjecha sukaneessaa barraa kalee naannoo Beenishaangul Gumuz raawwate lubbuu nama 100 galaafateen hidhattooti 43 waraan mootummaan ajjeefamuu mootummaan ibsi. Garee mirga namoomaa falmuu Amnesty International fi Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibs baasen lammiileen 100 ajjeefamuu ibsan. Gochi garjabeessa kun jiraatota sabdiqeeyyii kanaan ichkee jiraatan akka Oromoo, Amaaraa fi Shinaashaa irraa raawwatee jedhan dhaabbileen kunneen. Dabalataan mootummaan Itoophiyaa jeequmsirra deebiin uummata miidhaa jiran dhaabuu qabaa jedhan. Hidhattooti kun kabarraa qanullaa cabsee manna mikee jirbiddit keettee kabaqachuuf baay'irasaa sana jeestuu jiraatoti haleellaa kan dandamatan himan. Guyyaa tokko eegii rakkoo nageenya furuuf ministeerri muummee Abiy Ahmed naannichaatti malee hooggannootaaf jiraatota waliin marii taasiseen booda ajjechaan kun karaa hawwatu yoo ta'u Abiy Ahmed haleellaa Beenishaangulii dhaqabeen gadduu ibsan. Abiy Ahmed taatee kan hordofee rakkoo kan karaa gargaaran furuu yaalii taasisnee bu'aa barbaadamu hin buusnee jedhan. Wanti raawwates duul waraan kaaba Itoophiyaa taasifame danquufi kadiinonii yaadee jedhu ministeerri muummee Abiy. Naannoo Beenishaangul boora'uu nageenya naannichaa mudate keessa harka qabaachuun kan shakkamanii hoogganoota mootummaa olaanoo 7 ittaana ministeera tokko dabalatee to'annoo seera jala oolan. Dubbii hima naannichaa Mallas Bayyaana. ባለን መረጃ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው. Odeeffannoo qabnuun lammiileen nagaa 100 lubbuu isaanii dhabaniiru. Hedduu kan ta'anis madaaniiru. Lakkoofsaan ibsuudhaaf qoratamaa jira. Qabeenya irrattis miidhaan dhaqqabu ragaaleen naannichaa ni mul'isu. Rakkoo kana furuudhaaf hooggantoonni naannoo federaalaa rakkinicha keessa jiru jedhaman to'atamaniiru. Carraaqqii humnoota farra nagaa ta'an balleessuudhaaf taasifameen kaleessa rakkinichi erga mudate eegalee ganda ajjechaa mudatetti lola adeemsifameen shiftoonni hidhatan 42 ta'an aleelamaniiru. Kanaanis meeshaa waraanaa waxxee badhaadhaaf itti fayyadaman hedduus to'annoo jala ooleera. Tarkaanfiin kun itti fufeera. አሁን በዙሪያው ላይም እንደዚሁ እርምጃ ተጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታዎች አሉ. Ogeessi fayyaa hospitaala bulan kanneen miidhaman itti geeffamanitti namoonni haaraan lama arduu ogeessi hospitaalichaa ammayyuun dubbisee hime. Har'a kan dhufe nama naannoo sadi kalee 40 seenaniiru har'a nama sadi jiru. Kanneen isin bira dhufanii lubbuun isaanii darbee jiru. Nama sadi jiru har'a lama warri kalee dhufanichaa kalee tokko ture. Kanaafuu kanneen isin bira dhufan keessaa namni sadi du'eera. Riferi amma ambulaansiin afur dhufeera. Amma danda'utti ambulaansii afur kuni hospitaalaan keenya ortopeediin qabu ispeeshaaltii waan qabu piraayimeriidha. Eessa deemu namoonni kun? Namoonni kun warri Baahar Daar deemu jiru, warri Paawii deemu jiru. Amma ambulaansii afur dhufaa jira amma hin fe'amu. Dhabiisii ogeeyyii suphaa hambaa haaromsa hambaalee Oromiyaa keessa jiraniitti yaaddo uumee jira. Magaalaa Jimmaatti kan argamu masaraan mootii Abbaa Jiffaar deeggarsa imbaasii Ameerikaatiin suphaan isaa waggaa 1.4 dura eegalamee ture. Hambaan seenaa kana ogeessi suphuu karaa imbaasichaa biyya alaatiin yoo dhufu yoo ta'u waggaa 1.6 keessatti xumuramaa jedhamee karoorfame garuu hin taane. Hooggannaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Kabada Deesisaa BBC Takimaniitti haaromsi masarraa mootii Abbaa Jiffaar sababoota lamaaf jecha dhaabbachuutiin dhiyaatiin bizura qolaanatu dubbis. Namni ogummaa kana qabu muuxannoo kana qabu jiru iddoo adda addaatti kaaba biyya kanaa irratti akkanuma rakkoon akkanaa yeroo adda addaatti mudata. Suphaan akkanaa kun of eeggannoo barbaada. Ani biyya keessa dhabamuu sa'aatii yeroo sadii adda citeessan beeka. Otoo jiraatee aga kana kan turreedha. Hanqinni mukaa nu mudatee jira. Mukti kanaaf barbaachisu muka gosa 3 qofa. Mukti gosa 3 sun immoo tokkoffaa hin argamu akka muramnellee kan dhorkameen jira. Mukti duraan nuti hingaa jennee qopheessinee turre. Garuu innaa diigutti seenamu akka kan haaraa sana ammanatu ammanumatu barbaachisa jedhamee hojii jechuun hin danda'amne. Masaraan Abbaa Jiffaar parsantii 50 keessa jira taanaan waggaa meeqatti dhumuu danda'a jettanii yaaddu? Nuti otoo danda'amee borganama dhumee feena
karoora san maaltu mudatee maaltu mudachuu danda'a kan jedhu foorsii waan godhan jiru koronaa fakkeenyaaf foorsiin isaan. Kanaaf ammas waan inni jechuu danda'u jala muree waggaa tokko ji'a ja'a guyyaa ja'aatuma jechuu waan hin danda'u jiru haalli kun yoo furame malee kontiraataa addaan kutuu baay'ee ulfaataadha. Silaa falli guddaan namichi sun akka deebi'u gochuudha inni amma ammaatti fedhiin agarsiisa. Baay'ee galatooma Obbo Gabbada. Masarraa Abba Jifaariin alaa hambaaleen seenaa Oromiyaa kee jiran ka haaromsa barbaadan ka ogeessi dhabuudhaan adoon haaromfamanii turan ka kumsa muruudhaafaa ta'uu ibsan Obbo Kabadaan. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo isanii dhiyeessina waggoota 30 darbaniif imbaasii xaaliyaanaa Finfinneetti argamuutti dahatanii ka turan qondaaltonni dargii lama imbaasii keessaa akka bahan manni murtii olaanaa federaalaa murteesse. Kunneen yeroo aangawoorra turan badii raawwateen jedhamee bakka hin jirreetti murteen du'aa irraan murtaa'ee ture. Namichi tokko namuma kisaa COVID-19 qabame waliin kutaa tokko keessatti wallaanaa jiru baatuu oksijeenii fayyadamuun dha'ee ijjeesee jedhan. Namni Jeese Martiinez jedhamu hospitaal Kaalifoorniyaatti argamu keessatti maanguddoo waggaa 82 ka kutaa tokko keessa turan waa kadhachuu jalqabnaan aaree ijjeesee jedhu poolisiin Los Angeles. Ajjecha garjabeessaa Benishangul Gumuz raawwateen namni tokko maatii isa cuf dhabee lubbuu fi qofaan baay'ee balaa waq jira godina Matakal aana bulan keessa jiraachaa ka ture barraa qeedatootii cabsisuun maatii isaa waliin jira eegee garuu ijoollee isa sagaliif haadhiman isaa ajjeefaman ammayyuu itaanatu dubbis. Mana cabsanii si'a isaan ola seenanii nuti immoo hin baananneetu yaadni keenya mana lixanii naani si'a fi nutti marsanii nu fixan. Isin irra baakkaatanii turtanii sa'aatii sanatti? Nirriba akkuma kaane hidhaa keenya hidhannetti nutti kababameera hundumaan karaan hundumtuu nutti kababameera innaa kaanu mana cabsaniiru mana linnee mana qorqorroo linneennaan saanqaa cabsanii ol lixanii. Akkabaabiiti saanqaa cabsanii si'a ol lixanii minaalbaata lagatti nu baasa laadhee namni innaa ka'u isaan karaa kutanii jiru akkuma namni ka'etti namni hin baane. Isuma kana nutti naannaanii mana koo keessaa dhalmontii ani dhalee qabuuf maatiin ijoollee sagalaadha manaa koo wajjin nama 10 achumatti na biratti kufisanii. Nama 10tu maatii keessan keessa ajjeefame? Anis immoo rukutamee kun hospitaala bulan keessan jira. Maaliin ajjeefaman? Xiyyitiidhaan ajjeefamani. Ganamuma sana moo? Ijoollee sagalii fi haadha warraa keessan jechuudha? Durba 5 fi dhiira 4 haadha manaa koo wajjin kan isheen dhalte ilma 4 fi dhiira 4 fi durbaan 5. Haadhuma warraa tokko irraa godhatanii ijoollee kana hunda? Haadhuma warraa tokkotu dhale isheenis immoo duukaa ajjeesani. Owwaalchi amma raawwate? Achuma sanatti raawwate isheenis immoo kan isheen baattu warqii qabdu irraa hundumaa isheerraa baafatanii irraa deeban isheerraati kan isheen qabdu innaa isheen kuftee deebitu. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen keessan umuriin isaanii hangamii ture? Isheen duraa isheen majammaraadhaa nama waggaa 19ti. Ani immoo garaadha isaaniin kalaakaluu dhaqee natti fakkaannaan eeboo malee kan qabu hin jiru meeshaan qabu isuma booda galagalanii mudhii keessa rukutan. Isin wanni kun ni mudata jettanii yaaddanii yookiin immoo sodaattanii turtanii? Baay'ee itti quban qabnu naannoo irraa jira garuu immoo akka naannoo keenyaatti nagaa fakkaatee mootummaan nagaa dhahee nu goyoomsaa immoo hin beeknu kanuma nutti kabbabuu argine malee waan tokko kana dura marrajaa tokkos hin qabnu. Kanneen ajjecha raawwatan kana jargaa isaanii beektu? Jargaa isaanii kaanis wataadara fakkaatu malkiin isaanii iyyitiidha kan isaan shaantaatti baatanii jiranii kaan beennaa kaanis ol makataadha kaanis wataadara fakkaata kaanis immoo ormaqee keessaanis duukaa jiru. Isin kan ijaan beektan ni jiru? Jiru keessa kan ijaan beeknu jiru. Mana keessaniitii gaa nama 10 ture akkasinatti himtanitti ollaa keessanoo? Wallaa kooti mana gojjamee tokkodha nama 13ti iddoo tokkotti qalame godduudhaan. Mana tokko keessaa moo? Mana tokko keessaa nama 13ti qalame inni kaan immoo reeffa jala ciisee inni kaanis immoo harka rukutamee hospitaala jira amma akka namni 4-3 hospitaala keessa jira. Kanaafuu qe'eedhuma keessanitti nama baay'ee ajjeefame jechuudha? Otuba kujitti attaqaalaa qabalee isaa katamaa isaatu hin ta'in naannoo keenya irratti nama 80 olitti akkabaabii tokkotti rashaname. Amma gaa akkasitti himtanitti ijoollee 9tu isin jalaa ajjeefame lammatama haati warraa keessanis isin jalaa ajjeefamte ijoollee biraan qabdanii? Ijoolleen koo tokko waan bara jirti malee nama tokkoyyuu hin qabu amma hin qabu dhumaniiru. Kanaaf ijoollee godhatan keessaa takkittii qofa tafte isheenuu qe'ee hin jirtu? Isheen immoo waan bara gaxxaamii eessumaa bira jirti kana malee kana hin jiru.
Haadha warraa keessa wajjin waggaa gamii waliin jiraattan? Naannoo waggaa 27 akkabaabee waliin jiraanneerra. Eenyuru maqaa isaanii? Obsee Fufaa. Maqaa ijoollee keessan meenatti maamee? Isheen hora durbaa jalqabu. Shumatee Balaayii jedhamti isheen duraa. Ittaanee Daraartuu Balaayii jedhamti. Ittaanee Siddiiqee Balaayii jedhamti. Ittaanee Saayineesh Balaayii jedhamti. Tole. Warri dhiiraa immoo ittaanee Magarsaa jedhama hangafa gooti. Dhiifatama jajjabaadha. Akkasiin natti himtanii barbaade malee sin jeequu barbaade miti. Ishi Magarsaa jedhama hangafa gooti. Warra dhiiraa ki'a. Ittaanee immoo Ayyaanaa jedhama. Ayyaana Balaayii. Ittaanee Darajee jedhama. Macarrashaan isaa warra dhiiraa keessaa Eeliyaas. Kanaaf amma maali yaaddu isin amma hospitaala jirtu erga wallaansa argattanii booda jireenya fuulduraa keessanii maali yaaddu? Egaa yoo amiroon koo waan hambiraa irraa si naxaa ta'e jireenyi mtu lafa kanarraa amma hin jiraatu hin beeku akka nama ilaalaa jirutti jireenyi mtu kanaaf gara fuulduraatti jireenya qabadhee yaaduun. Baay'ee gaddisiisaadha. Waaqayyoon sin jajjabeessu. Wanta akkasii kana waaqni fide gaa'umaa gochuu hin danda'anii? Bakka maalan godharee kanan godhuun qabu waanan godhu sin qabu. Yuunivarsiitiin Walaayittaa Sooddoo sirna uffataa fi rifeensa baratootaaf hojjettoota hundaaf baasu ibsa. Akseer baay'ee kanaan barattooti dhiiraa uffata ciccitu uffachuu, rifeensa guddisuu fi koofiyaa godhachuun dhoowwu. Dubartoonni immoo waya gabaabduu uffachuu, kan ciccitu uffachuu, shittoo foolii guddaa qabdu dibachuu fi kophee yeroo deeman nam jeequ dhoowwu godhachuu dhoowwan. Sabab kanaa pireezidantiin yuunivarsiitichaa Profeesar Takkalaa Taaddasaa akkan jedha. ከዚህ በፊት የነበሩ አመራሮች አስታውሳቸው ራቁታቸውን ቢሄዱ ምን አገባ ተብያለሁ። ከዚህ kana dura diinii barataa ta'e yeroon hojjedhu yoo qullaa deeman maaltu si dhibe jedhameera. Lammiileen Itoophiyaa maaliif qullaa deemu? Naamusa badaa akka horatan maaliif ta'a? Wanti guddaa xiyyeeffannoo kennaa hojjedhaa ka jedhamne naamusa barattootaa ijaaruu irrattidha. Beekumsa hawaasa keessa jiru barumsa ammayyaa waliin wal simsiisnee hubachiisuu qabna. Kaafteeriyaa keessa akkamiin barataan paantii isaa agarsiisaa siliippariidhaan seenuu danda'a? To'annoo gaafa sanbataa taasifameen dubartoonni qoloo paantii agarsiisu haga gubbaatti tarsaasanii osoo yuunivarsiitii seenanii argamaniiru. Barataan maatii, jaarsolii biyyaa, abbootii amantii fi barsiisaa isaa hin kabajne akkamiin biyya fayyada? Yuunivarsiitichaatti bakka barattoota akka ta'e barata Zagaayee Gabramadiin dambiin kun waggaa dabre eegalu hima. Baran akka cimtaasifamuu dubbata. Ta'ullee falmiin akka ture hima. Murtee yuunivarsiitii irratti yaadisii gaafanne qorattuun sirna barnootaatiif quuqamtuu mirga dubartoota Siyaanee Anilee sirna barnootaanis ta'ee dhimkorniyaan qajeelfamni yuunivarsiitichaa sirriidha jedhee hin yaadu jechuun BBC'tti himte. Qorannoo hagammaa taasifameen akkaataan uffannaa fi rifeensa sirna barnoota irratti miidhaa qabaachuun hin mirkanoofnee jette. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataan balaliisa xiyyaaraa Niw Ziilaand koronaavaayirasiin Taayiwaan keessatti akka mul'atuu fi sabab ta'ee jedhamee daandii qilleensaa EVA jedhamuun hojiirra ari'ama. Balaliisaan xiyyaaraa kun jalqaba baatii sadasaa vaayirasichaan qabame amma odoo mallattoon irratti mul'atiin hafee sadasa 20tti vaayirasichi irratti argama. Taayiwaan osoo namni vaayirasichaan argamin hin galmaa'in guyyoota 253 dabarsitee turti. Oduu biraatiin gamtaan Awurooppaa fi UK daldala Brexit irratti waliigaltee dhaqqabuun ibsan. Jeedduu fi mirga qurxummii qabuu fi seera daldala fuulduraan irratti waliigaluu dadhabanii amma immoo UK carraa argameen itti fayyadamuu qabnaa jetti. Pireezidantiin gamtaa Awurooppaa Ursula von Leyen waliigalteen tun madalaawaa jetti. Dhaggeeffattoonni sagantaan keenya kamisaa aganumaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kanaa ammayyuu ittaanaa ture keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti yoo waaqi jedhu boorsaatti akkana walitti deebina naga waaqa keessa bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bula.